Tole gaamammoo gara interface yookaan layoutii kana isa paint irratti hojjenne kana designiitti jijjiiruutti deemnaa jechuudha. Maalti nu barbaachisa? Text view, edit text lamaa fi batanii tokko jechuudha. Karaa lama XML faayilii kanaan hojjechuu dandeenya. Tokko asirraa siin barreessuudhaani, lamammoo akkasin argitan text kan jettu kun mark taatee jirti. Lammaffaan immoo design kan jettu kanarratti click gochuudhaan. Design jechuun asiin ofii keenya filanne wantoota barbaachisoo ta'an drop down kana filanne. Fakkeenyaaf text kanarratti yoo click goone text view kan jettu jirti, plain text jirti, password jirti. Kanneen kana filanne drag goone akkasittiin finnee asirratti kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana kun asirratti text view kan jettu kana kun asirraan edit gochuun dandeenya text ishee fakkeenyaaf login for kan jettu kanarratti goone walumaa galatti asiin design gochuun dandeenya. Ammaaf garuu karoorri kiyya designiidhaan akka hojjennu tun taane mataa keenyaan koodii barreessine akka interface hojjetan barbaada waan ta'eef kanaaf text isheetu kanarratti dhufe text kanarratti asirratti text ishee kanarratti hojjennaa jechuudha. Jalqaba irratti akka suuraa kanarratti arginu irratti maaltu jira? Login form kan jettu kanadha. Text view da. Kun hundi isaa immoo maalirra galuu danda'a? Parentii qabaachuu qaba. Parentii application keenya gaafa ban parentii interface qaba irratti immoo wantoota userii yookaan fayyadamaan tokko duukaa interact godhu irra kekkeenyu jechuudha. Kanaaf linear layout kana keenya linear layout kana width isaa yookaan dalga isaa match parent jenna. Match parent jechuun jala isaa jiru parent isaa haadhoo isaa interface kana match godha. Size wal qixaa qabaata. Height isaa yookaan dheerina isaas match parent goona jechuudha. Akkas argaa jirtan asirratti nu mul'isaa jira. Erga akkas goonee booda maalti nu barbaachisa? Linear layoutiin kun wantoota lama qaba. Interfaceota batanoota text view kana of keessa akka kakkaa'u orientation qaba. Orientation jechuun jechuun vertical horizontal kan jedhu qaba. Vertical yoo jenne batanoota interfaceota ta'an kana text view kana gaafatti naqnu irraaf jalaan kakkaa'a. Orientation isaa vertical ta'e jechuudha. Akkas yoo horizontal jennee orientation kana amma bilbilichi screen isaa fudhatetti text view kanas batanii kanas dalga naqaa jechuudha. Dalga naqa kanaaf formiin keenya akkas jirutti verticalidha. Login jira taane text view bakka maqaa gashan yookaan username gashanii kan ittaanu password bakka gashanii kan ittaanu immoo batanidha. Kanaaf irraa gadee namni waan ta'eef vertical jenna jechuudha. Taane jalqaba irratti kan dhufu bakka itti text display yookaan mul'isnudha. Innis text view jenna. Text view kanarratti okay jenne width yookaan dalgisa match parent yookaan wrap content jechuu dandeenya. Wrap content jechuun ammuma fakkeenyaaf text for kunisa text view keenya character yookaan qubee 25 qaba taanaani bakka qubee 25f ga'u qoba character 25 ga'u qoba akka qabatuuf wrap content jechuu dandeenya. Match parent immoo dalga parent isaa yookaan parentiin isaa akka asirratti linear layout kan jenne kanadha match godha jechuudha. Kanaaf wrap content enna height isaas akkasuma hojjaan isaa
hojjaansaa match parentoo jenne interfacing ka fully application keenya hundi text view tokkittiidhaan bakka bu'aa jechuudha. Sakaan override godhaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Heightinsaa barbaachisaadha applicationii heightinsaa widthsinsaa yookaan dalgeensaa illee rakkoo hin qabu. Kanaaf wrap content enna ishee kanas jechuudha. Asumaanii ID kenninaafi ID Android yookaan immoo barreessuu dandeenya. Android ID jenne ID equal to ID plus ID kuni uniquely yookaan addatti akka adda baasnuufidha. Plus sign yookaan mallattoo ida'uudhaan qabata wantoota data ta'anii akka metadataatti kan inni qabatu plus signidhaan jechuudha. Kanaaf ID kanaaf yoo dhowwanne sin dandeenya form jechuu yookaan view 1 jechuu dandeenya. Text display ta'uu irratti immoo text asirratti maal gochuu dandeenya? Login for yookaan form jechuudha. Asirratti tokko barreeffanneerra jechuudha. Inni taanu lamaansaa edit textidha. Edit text jechuun bakka itti formii guunnuudha. Kan lamaanii bakka inputiin harkaa fudhatanidha. Kanaaf edit text kan jedhaman kana akkuma isa kana width isaa wrap content. Now ID nasitti baay'ee murteessituudha. Booddee wanta kanaan dubbisna waan ta'eef isa gubbaallee dhiisuu ni dandeenya. ID equal to ID kanaaf maqaa jenna. Maqaa jennee kenninaafi ishee kana sitti cufuu ni dandeenya. Edit text kabira bakka password itti gashinu kanaaf password bakka wrap content ID pass jenna. Kan asitti immoo cufnaa jechuudha. Akkasitti cufuu dandeenya salphaamatti. Password kana kan nuti fudhannu password fi textiin garaagaradha. Passwordin dhokataa ta'uu qaban irra deebinee ilaallasa. Kan biraan immoo batanidha. Button jenna afaan Oromootiin. Buttonii kana wanta cuqaasne yookaan click goone gara processii taanutti deemudha. Kanas wrap content jenna. Kanaaf isa ID kenninaafi ID equal to login yookaan afaan Oromootiin seeni kan jettu kanatti kennine akkasitti cufuu dandeenya. Amma yoo ilaalle in mul'atan ilaalle kanaaf mee babbareechuu dandeenya. Fakkeenyaaf EMS kan jedhamtu jirti. Kaaraakterii meeqa bakka fudhachuu danda'u kaaraakterii meeqa haa ta'u yoo jenne fakkeenyaaf kaaraakterii meeqa EMS 10 dheerinni ishee 10 taatu kan ishee kana osoo hin taane dhiifama. Kan edit text kana EMS 10 kan ishee kanas EMS 10 kana jechuun kana qubee kana qubee meeqa akka fudhattu dheerina ishee agarsiisuudhaaf. Ammarratti wanta basic ta'e wanta barbaachisa fundamentally ta'an hojjenneef inni actually
kana babbareechuu fi kara jaavaadhaan immoo inputii gashanne sana irraa collect irraa funaannannee process gochuu qofaa ta'a. Kanaafi foormii kana raan goonee ilaaluu ni dandeenya waan inni fakkaatu jechuudha. Asirratti yoo argaa jirtu ta'e new device API 24 kan jettu kun AVD yookaan virtual device an irratti test godhudha. Kanaafi as run button kanan click godhachuudha ishee kana run app kan jettu kana yookaan immoo run isheettu kana siin dhufeen run the application yookaan shift plus 10 kanatti bu'aachuu. Gaafa akkas godhu AVD ko yookaan virtual device ko naabanaa jechuudha. Akka argaa jirtanitti emulatorii Androidin ko banaa jira. Kana dura banee waan hin fayyadamee fi yeroon fudhatu load gochuudhaaf banuudhaaf kan keessanis akkasuma ta'a. Yeroo haaraa create gootanii tarii yeroo fudhachuu danda'a. Emulatoriin kun bilbiluma harkaa qabnu fakkaatti. Baay'ee kan nama dhibu Android Studio Android Studio waanii faarraa kaasee fayyadameera. 2.3 yeroo dhiyoo kana 2.3 faa fayyadamaa ture. Amma kun inni nuufeanne kun 3.5 dha. Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba keessumaa emulatorii kanarratti jechuudha. Namoonni kompiitarri keessan raamii lama faa qabu salphaatti Android Studioon isinii raan gochuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni emulatorii kana sodaataniiti Android Studio fe'achuu dhiisu. Amarratti garuu Android Studioon emulatorii salphisee baay'ee fast ta'e fideera. Kanaafi kana fayyadamuu ni dandeenya. Inni kaan immoo akka feenetti dabalachuus ni dandeenya. Download goonee emulatorii. Wow. Bareedu. Dhiifama batanitti irratti maqaan kennanii fidame tekstii yookaan kan display ta'u kanaaf daqiiqaa tokko naaf obsa. Batanitti kanarratti text kan jedhu dabaleefin tekstii kanarratti seenin jedha. Irra deebi'ee raan godha. Rerun ishee kana tuunna achirra jiru raan gochuu ni danda'ama actually. Well, akka argitanitti seeni kan jettu kuni barroofte login form asitti inputii keenya gashuu ni dandeenya. Asittis garuu akka argaa jirtanitti eddee bakka passwordii kanatti silaati kana asteriksii kana agarsiisuu qaba ture. Ammaaf garuu waan irratti hin hojjennee fi input isaa waan hin jijjiirree fi barreeffama baafedhayyuun gashaachuu. Kanaafi hojiin keenya ittaanu applicationii kana bifa kanaan babbareechine center goone gidda lamaan goone babbareechine passwordiin akkatti galutti goone batanii kana yeroo cuqaasnu gara fuula wayiitti akka nu geessu goone itti daballaa jechuudha.